السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواسخية أواس غاري في قالي أواسخية خبها خديها خكابا خكبا أمة مسلمة هندا مسنسي لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله هندي خيسن بكا جرتنيت ديرا في دبرتين تكا في قدان إبسا يادا غبابا نسني خنو بربادا وان ديو تنا سوشال ميديا رتي أنا في وبليسخية إنجينير غالي أبا بوري وجه والقبته ميديا رتي خاطره ردي بيلي وان سندبچو أسنتهين dhimma kana irratti waan na komachiisee waan na mufachiisee jira sanin isin ibsu barbaada. Namni lama waggaa wal dhabe wal dhabbiin nama lama jidduutti argamte. Nama lamaa wal dhabe kana tokko faarsanii tokko arrabsanii tokko faarsuun akka faallaasanii jijjiiramu asumaan isin hubachiisuun barbaada. Namni na arrabsee injineer Gaalii Abbaa Boor faarse injineera arrabseeti ana faarse. Namni immoo ana faarsee injineera arrabsees أنا أربسيت إنجينير فارس نمني إسا فارسي أنا أربسيت أكسم فالله خناف يرو أما سأما جروتنا راقبني أما درس إبسخنا خنو فدي منقدو ندورغاتوري نمني نأربسي تنيس خنا فارسي تنيس تقول لي أما بود إذني نقولو أكا ميديا رتي وان أنا في أبوليس خيا وجه والقبة خنا يخاو أنا في إما ديو تندبة تمسني وجه والقبة الرد نمني تقول لي أكا يادن كنني أكا ندبني obboleeyyan keenya beekaa biyya jira alimaa biyya jira hayyoota biyya jira beellamatti qabatanii nu jidduu fixuudhaaf sochiirra waan jiraniif dubbii kana akka dhaabsiftan akka dhaabdaniin kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Amma dura nama na arrabse isinii isinii godhe amma dura nama na faarse isinii isinii godhe faaruunis arrabninis hayyama abbaatiin malatti dhoorgaa ta'us asumaan isin hubachiisuun barbaada. Namni wal lolees walitti araarama wanni badees ni tola dhugaa fi dharrinis addaan ni baha. Kanaafuu obsaan obboleeyyan keenya sheekan keenya hayyoota keenya manguddoo keenya deebisaa isaan isinii kannanii fi akkatti dubbii tana fixan akka dhaggeeffattaniin isiniin jaa dubbiin ololaan hin dhumtu. Ololli gaafa lolaa olollii fi wal lolaa jaan ololumaa deebi'ee wal lolaa dhaamsa kanaan dabarsuu barbaade yeroo hedduu manguddoon na dhorkaa ture ammas waan deemurraayin laalee natti ulfaatee ibsu barbaade waan kana guyyaa duraarrallee ibsuun qaban ture dhiiroo ibsi kiyya kun bakkuma dubbiinuun gahinii waygaa jeetiin sodaadhe amma akka malee ballatee waan jiruuf walit dhiphisuuf walit deebisuuf fageenya isin irra jirtu laaleen waan kana ibsuudhaaf dirqame wantoonni tokko tokko maqaa kiyyaa wajjin wal ka'ee asirratti dubbatamaa jiru waa'ee siyaasaati wajjin wanni wal qabatu dubbii kijibaa waa'ee obboleessa kiyyaanii arrabsuutii wajjin wal qabatee yookaan obboleessa kiyyaa arrabsuutii wajjin wal qabatee wanni ka'aa jirus akka kijiba taatee asumaan isin barsiisuun barbaada. Wanni hedduun oggaa namatu dhufee mee kijiba na barsiisii jennaan laal gama arbaa jeen namichi jennaan wayi dila ilmaanii jala jeen gooti narra sheekaa unarra beeytaa deemii jeen riwaa gariitti gama kanaa qamadiitu mujjiranii jennaan haqaraasisu jennaan karraa barachuu jiru ammumaa wuciidiin hubni ijana bu'ee jeen qamadiitu mujjirtu sanirraa akka akkas hin taane obboleeyyan keenya obsaan manguddoo teenya akka dhaggeeffatan deebisaa isaanii akka dhaggeeffatan waan badee hayyootaat tolcha ulamaat tolcha wanni badeen tollee isin jirtu qadara rabbii jala deemtu wanni hundinuu amma kana sani akkasi dhuga kijiba akkas jechuu osoo hin ta'in ololli miidiyaa irratti naa fi obboleeyyan kiyya jidduu deemaa jiru haa dhaabbatu rabbi sodaadhaa dhaabaan isiniin jaa dhaamsa kanaan dabarfachuuf barbaada galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.